Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kanneen guutuu addunyaatti argamtan hojiin irraa oduu guyyaarraaf jennee isin biraan geenya oduu dursuun hangafoota oduun. Biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti kanneen akka Ameerikaa kibbaa fi Hindiitti weerarri dhukkuba vaayirasii koronaa ariitiin dabalaa jiraachuun ibsame. Ameerikaan aangawoota Chaayinaa kanneen biyyattii keessatti argaman viizaa dhoorgachuu ishee ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon dubbatanii jiru. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni yaa hidha laga Abbayyaa gara gadii Masrii fi Suudaan haga walii galtee irra gaamutti hidhi kun bishaaniin guutamuu akka hin qabne waliigaluu isaanii miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiru. Kunneen hangafoota oduu keenya irraati amma gara bal'ina oduu har'aaf jenneetti isin dabarsina. Oduu har'aa waliinis an Imaamuddin Ibraahimii haga xumuraatti nu faana tura. Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan haga walii galtee irra gahamutti hidhaan laga Abbayyaa bishaaniin guutuun akka dhaabbatu waliigaluu isaanii miidiyaaleen idil addunyaa keessattuu kan biyya Masrii keessaa gabaasaa jiru. Oduun kun miidiyaalee irratti erga dhagahameen booda lammiileen Itoophiyaa gama fuula Tiwiitarii fi Feesbuukiitiin aarii isaanii dhageessisaa jiru. Reuters dabalatee miidiyaaleen Masrii keessaa akka gabaasanitti waajjirri pireezidaantii Masriitu ibsa baasee waliigaltee kana himee jiran. Ibsi waajjira pireezidaantii irraa ba'ee jedhame kunis biyyoonni sadan hanga waliigaltee irra ga'anitti murtoo hidhichaa bishaaniin guutuu dabalatee tarkaanfiiwwan biroo kophaatti akka hin fudhanne waliigalameeraa jedhan. Oduun kun kan dhagahames erga gaggeessitoonni biyyoota sadanii walga'ii gama viidiyoon waamicha gamtaa Afrikaan godhamee hirmaataniin booda yoo ta'u, marii kanaanis kan hoogganaa turan pireezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Raamaphosaati turan. Gama Suudaaniin ammoo ibsaa ministeerri muummee biyyattii Abdallaa Hamduuk baasaniin dhimma bishaan guutuu achi siquu mirkaneessaa jechuun isaanii miidiyaan biyya Masrii Ahran Onlaayintu gabaase. Dhimma kana irratti gama mootummaa Itoophiyaatti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga mariin jimaata kaleessaa gaggeeffame booda fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti marii bu'a qabeessa gooneerraa jedhan. Ibsa waajjirri isaanii har'a sanbata baaseen dursitoonni biyyootaas dhimmi laga Abbayyaa fi hidha guddicha dhimma Afrikaatti waan ta'eef fala Afrikaatu itti kennamuu qaba jedhan. Kanaanis Itoophiyaan hidhicha torbaan lama keessatti bishaaniin guutuu akka eegaltu ibseera jechuun hagasiifuu hojiileen ijaarsaafan itti fufuu jedhan. Yeroo kana keessattis biyyoonni sadan waliigaltee maayyiirraa akka gahanis waliigalameeraa jedhan. Ministeerri bishaanii biyyattii Injiinar Silashii Baqqalaa fuula Tiwiitarii isaanii gubbaatti akka barreessanitti marii kaleessaatiin torbaan lama haga sadii keessatti waliigaltee xumuruuf waliigalameeraa jedhan. Kana malees gamtaan Afrikaa dhimmicha qabachuu mana marii nageenya UN'tti akka himamu waliigalameeraa jedhan. Ibsi guyyaa har'aa sanbata ba'e odeeffannoon BBC maddeen dippiloomaatotaa irraa arganne jechuun gabaasee akka mirkaneessutti marii gaggeessitoonni kaleessaa taasisaniin Itoophiyaan torbaan lamaaf hidhicha bishaaniin guutuu akka achi siqsu waliigaltee fudhachuu beeksiste. Ibsa waajjira pireezidaantii Alsiisii irraa ba'e jedhame kanaanis biyyoonni sadan kun koree seeraa fi teeknikaa hundeessuun waliigaltee isa dhumaa qopheessuufis waliigalaniiru jedhama. Haaluma kanaan oduun kun miidiyaalee irratti erga dhagahameen booda lammiileen Itoophiyaa gama fuula Tiwiitarii fi Feesbuukiin aarii isaanii dhageessisaa jiru. Namoonni gariin kun tasumaa fudhatamaa hin qabu wayita jedhan kaan ammoo aariin mootummaa Itoophiyaa irratti qaban dhageessisaa jiru. Kanneen biroon ammoo lakkii kun oduu sobaati mootummaa Masriitu qindeesse jechuun odicha kan hin fudhanne marsaalee hawaasaa irratti barreessaa jiru. Guyyoota muraasaan dura biyyoonni sadan kunneen wal duraa duubaan mana marii nageenya UN'tti xalayaa ejjennoo isaanii ibsaa erga turan. Xumura irratti guyyootaan dura xalayaa ejjennoo ishee ibsuu kan galfatte Suudaan biyyattiin haga waliigaltee irra gahamutti qaamni kamuu hidhicha guutuu akka hin jalqabne ibsuu barbaannaa jettee jirti.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo ammoo xalayaa Masriin ergiteef deebii kennuuf barreessuu dirqamuu himan. Masriin dhimmicha gara UN'tti geessuun ajaa'iba nutti hin taane kan jedhan obbo Gadduun galma gahinsa marii biyyoota sadiif Masriin gumaachuu hin feetu jechuun ibsan. Mariin sadarkaa idil addunyaatti geessuun Masriittis qeeqaniiti jiru. Gama kaaniin ammoo Masriin xalayaa UN'tti barreessiteen hidhi Itoophiyaan ijaartu kun nageenyaa fi waliigaltee idil addunyaaf yaaddeessaadha jechuun ibsiteeti jirti. Akka oduuwwan dhagahaman jedhanitti manni marichaa dhimmicha ilaaluuf wiixataaf beellamaa qabateera jedhama. Hindi Amerikaa kaabaa fi kibbaatti weerarii vaayirasii koronaa ariitiin dabalaa jiraachuun ibsame. Ameerikaatti gabaasa qorannoo sa'aatii 24 darbeetiin namoonni 45,242 COVID-19 qabamaniiti jiru. Waliigala biyyattiitti lakkoofsi namoota dhibichaan qabamanii miiliyoona 2,552,956 gaheeraa jedha odeeffannoon. Kibba Ameerikaa Biraaziilitti gabaasa qorannoo sa'aatii 24 darbeetiin namoonni 46,860 vaayirasichaa yoo qabaman namoonni 990 ammoo lubbuun darbuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseeti jira. Biraaziilitti waliigalaan namoota miiliyoona 1,274,974 dhibichaan kan qabaman keessaa lubbuun namoota 55,961 darbuu ministeerichi ibsa baase kanaan ifoomse. Kaaba Ameerikaa Meeksikootti gabaasa qorannoo sa'aatii 24 darbeetiin namoonni 5,441 dhibichaa yoo qabaman namoonni 719 lubbuu isaanii dhabaniiru jedhan. Ministeerri fayyaa Meeksikoo akka beeksisetti waliigalaan namoota 2,808,392 vaayirasichaan qabaman keessaa namoonni 25,779 du'aniiti jiru jedhan. Oduma ol fakkaatuun Hindiitti gabaasa qorannoo sa'aatii 24 darbeetiin namoonni 17,000 vaayirasii kanaan qabamuu isaanii ministeerri fayyaa biyyattii ifoomseeti jira. Indiyaatti waliigalaan namoota 5,900,441 dhibichaan kan qabaman keessaa lubbuun namoota 15,689 darbeeti jira. Biyyattiitti haga adoolessa 15tti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 770,070 irraa haga 9,925 ga'uu akka danda'u ministeerichi beeksiseeti jira. Waliigalaan addunyaa irratti haga guyyaa kanaatti lakkoofsi namoota dhibichaan qabamanii miiliyoona 9,10,10,137 gaheeraa jedha ibsi kun. Namoonni 497 ammoo lubbuu isaanii dhabuun addunyaa irraa galan jechuudhaan maddi oduu kana Reeutersiitu gabaase. Oduu maddeen alaatiin Ameerikaan aangawoota Chaayinaa viizaa dhoorkite. Ameerikaan dhimma Hong Kong waliin wal qabsiisuun aangawoota Chaayinaa viizaa dhoorkuu ishee beeksifteeti jirti. Dhoorkii viizichaa kun aangawoota biyyattii duraanii fi kan ammaa kan ilaallatu ta'uu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon dubbataniiti jiru. Beijingin birmadummaa Hong Kong sarbite jechuun aangawoota dhimmichi ilaallatu irratti murtichi darbeeti jira. Seenetiin Ameerikaa Chaayinaan mirga Hong Kong sarbite jechuun aangawoota biyyattii waliin akka hin hojjennee fi baankota biyyattii irrattis tarkaanfii fudhachuu dubbataniiti jiru. Haa ta'uutii garuu dhoorkii viizaa kan ilaallatu eenyummaa aangawoota Chaayinaa hin ibsamne. Imbaasiin Chaayinaa murtee Waashingtan dogongora jechuun qeeqeeti jira. Imbaasichi Ameerikaan dogongora ishee sirreessuun dhimma Chaayinaa keessa galuu akka dhaabdu yaadachiiseeti jira. Chaayinaan tibba kana aangoo nageenya Hong Kong irratti qabdu ilaalchiste seera haaraa kan baafte ta'uunis ni beekama. Maddi oduu kana BBCtu gabaase. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo kanneen guutuu addunyaatti argamtan OJN irraa oduu fi odeeffannoon guyyaa har'aaf jennee kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. Odeeffannoo isinitti himuun kan isin waliin ture an Imaamuddin Ibraahimii. Odeeffannoo biraatiin yeroo biraa haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.